Hayya akkam jirtu baga nagaan deebitanii har'a egaa akkuma yeroo kaanii barnoota tokkoon qabadhee jira. Barnoota nama qabadhee jiru kun umurii ijoollummaa yookaan dargaggummaatti baay'inaan naa mul'atu malee kan nama umurii hundarratti mul'atudha waan ta'eef namni umurii kamiyyuu irraa barachuu danda'a. Innis immoo waa'ee baarollee yookaan tiiniyaa versiikolaar kan jedhamu. Baarollee, baalollee maqaa adda addaa qaba bakka adda addaatti. Haa ta'u malee bal'inaan hawaasa keessatti maqaa baarollee jedhamuun beekama. Akkasumas immoo suuruma isaallee ilaaltanii dhibee kana maqaasaa naannoo keessatti maal akka jedhaman beekuu dandeessu. Baarolleen yookaan immoo bakka tokko tokkotti baccaaroon dhukkuboota gogaa namaa irratti mul'atan yookaan ba'an kan fangasii gogaa keenyarraa jiraatuun dhufu keessaa isa tokkodha. Kun egaa dhibee gogaa miidhuu ta'ee kan inni dhufus sababa fangasiidha jechuudha. Fangasiin sun immoo kan gogaa keenyarra noormaalii jiraatudha. Fangasiin dhibee kana fidus malaseeziyaa kan jedhamuu fi kan nama tokko nama biraatti darbudha. Karaaleen itti nama tokko nama biraatti darbu akkamiidha? Dhibeen kunis yookaan fangasiin kun tuttuqqii walitti dhiyeenyaan tuttuqqii qabaachuu ijoolleen keessumaa kanneen waliin rafan kanneen uffata wal jijjiiranii uffatan bakka tokko oolan tuttuqqii qabaachuu akkasumas immoo uffata nama dhibee kana qabu uffachuudhaan namatti darba jechuudha dhibeen kun. Fangasiin rakkina gogaa kana fidu yookaan malaseeziyaa kan jedhamu kun ijaan argamuu baatuyyuu gogaa nama hundaa irratti kan argamuu fi yookaan kan jiraatuu fi yeroo hedduu kan rakkoo tokko hin fidnedha. Haa ta'u malee namoota tokko tokko biratti dhibee kana fida jechuudha. Hundumti keenya fangasii kana gogaa keenyarraa qabna ijaan arguu baannu haa ta'u malee namoota tokko tokko biratti dhibee kana ni fida. Sababanni namoota tokko tokko filatee dhibee kanatti fidu yookaan rakkoo kanatti fidu dhibbaa dhibbatti beekamuu baatus sababni muraasni jira. Sababa fangasiin kun egaa namoota muraasa biratti rakkoo fidu kan jalqabaa fangasiin kun qilleensa ho'aa jiidhaa ta'e jaallata. Hot and humid air. Naannoo qilleensa ho'aaf jiidhaa waan jaallatuuf namoota naannoo sana jiraatan irratti baay'inaan mul'ata jechuudha. Akkasumas immoo namoota gogaan isaanii zayitii hedduu qabu biratti baay'inaan mul'ata. Zayit seebam kan jedhamu gogaan isaanii waan akkasii hedduminaan oomisha taanan namoonni akkasii dhibee kanaaf carraa qabamuu isaanii ol kaadha jechuudha. Kanaaf dhagaa kan yeroo baay'ee namoota naannoo qilleensa ho'aaf jiidhaa jiraatanii fi akkasumas immoo namoota gogaan isaanii zayitii qabu keessumaa umurii ijoollummaaf dargaggummaatti gogaan zayitii hedduu oomisha zayita seebam jedhamu kana kanaaf umurii kanatti hedduminaan mul'ata. Namoota naannoo qilleensa ho'aaf jiidhaa jiraatanii fi umurii ijoollummaaf dargaggummaa keessatti hedduminaan jiraata yookaan mul'ata. Haa ta'u malee namni umurii qabiyyuu dhibee kana godhachuu danda'a jechuudha. Fangasiin kun fayyaa namaa kan hin miine yookaan rakkoo cimaa kan hin fidnedha. Gogaa miidha malee lubbuu irratti jireenya irratti rakkoo addaa hin fidu. Lubbuu irratti rakkoo fiduu baatuyyuu garuu yeroo tokko tokko baay'ee bal'achuudhaan yookaan baay'ee qaama dhuunfachuudhaan morma, qolee, laphee, dugda bakka hundaa irratti yeroo ba'u kun egaa maal miidhaa bareedina nama sanaa irratti dhiibbaa fidu mala jechuudha. Akkasumas immoo saayikooloojikaalii xiinsammuu nama sanaa irratti dhiibbaa ni fida. Haa ta'u malee lubbuu irratti jireenya irratti dhiibbaa adda ta'e hin geessisu. Mallattoon dhibee kanaa inni guddaan akkuma suura irratti argitan gogaa irratti mallattoo adii ta'e kana mul'isuudha. Sababni isaas maalidha? Keemikaalli asiidawaa ta'e tokko kan fangasiin kun oomishu jira. Kan azeeleek asiid jedhamu. Wanta azeeleek asiid jedhamu kun kan fangasiin kun oomishu maal godhaa? Gogaa keenyarra kan gogaa keenyaaf halluu kennu kan meelaaniin jedhamu kana baay'ee jijjiira. Yeroo jijjiiru wayii ni baay'isaa yookaan immoo ni xiqqeessa. Yoo baay'ee xiqqeesseera ta'e gogaan nama sana baay'ee addaata. Yoo wanta sana yookaan meelaaniin baay'ee baay'iseera ta'e gogaan nama sanaa gurraachamuu mala. Kanaaf mallattoon dhibee kanaa yeroo hedduu addaachuu yookaan daalachaa akka kanaa ta'uyyuu malee gurraacha'ullee mala jechuudha. Akkasumas immoo darbee namoota tokko tokko biratti xinnoo amala hooqsisuu qaba. Hooqxoo xinnoo qabaachuu mala jechuudha. Haa ta'u malee hooqxoo cimaa kan akka cittoo kan akka allarjii hooqxoo cimaa hin qabu. Xiqqoo namoota muraasa biratti xiqqoo qofa hooqsisa. Akkasumas immoo dhibeen kun yaala argatee kan baduu fi akkasumas amala ofumaa deebi'ee dhufuu qaba. Yaalli kanaaf kennamu manattis haa ta'u mana yaalaatiin yeroof ni balleessaa haa ta'u malee dhibeen sun yeroo ta'e irratti ofumasaa deebi'ee dhufuu danda'a. Deddeebi'uu danda'a jechuudha namoota muraasa biratti. Dhibee gogaa kana ofuma keenyaan manatti ofirraa balleessuuf wantoonni nu fayyadan maali? Osoo mana yaalaan dhaqin waanuma mana keenya keessa jiru keessaa yoo maal goone nurraa balleessa kan jedhuu fi kan jalqabaa qullubbii adiidha
yookaan shunkurtii adii kan jennu qullubbiin adii rurrukutamee yookaan daakamee sirriitti bulleessuun jiidhaa isaa iddoo gogaa rakkina kana qabutti dibuu. Sanaa booda daqiiqaa 30 booda erga daqiiqaa 30 ofirra tursiisnee bishaan qulqulluun dhiqachuu. Yoo xiqqaate guyyaatti al takka yookaan al lama akkas gochuun hanga inni baduutti itti fufuudha. Kan lammaffaa cuunfaa loomiidha. Cuunfaa loomii walakkaa siinii bishaan siinii bunaa tokkotti maknee bakka sanatti dibachuun rafna. Of galgala dibannee rafna. Erga halkan tokko ofirra bulchinee booda garuu ganama yookaan ofirraa dhiqanna jechuudha. Kunis amma yoomitti hanga waan sun nurraa badutti guyyaatti al tokko akkas gochuu. Akkasumas garbiraan nadhii dammaadha. Nadhii dammaa haphisnee gogaa hubame gogaa dhibee kana qabu irratti dibuun sa'a lama erga ofirra tursiisnee booda sa'a lamaa booddee dhiqachuu. Wanta kanas egaa guyyaadhaan torban lamaaf gochuu. Torban lamaaf akkas goonaan yeroo hedduu ni bada jedhama. Akkasumas immoo itittuu aannanii haphisnee yookaan qallisnee daqiiqaa 30 dibachuun sanaa booda qulqulleessinee dhiqachuu. Wantoonni kun egaa manuma keenya teenyee dhibee kan ofirraa gogaa keenya irraa balleessuuf kan gochuu dandeenyudha jechuudha. Karaa yaala ammayyaa mana keenyatti yoo nu dire karaa yaala ammayyaadhaan qorichoonni hedduun jiru kan kanaaf fayyadamanii. Ogeessi fayyaa jalqaba dhibee gogaa gara biroorraa ijaanis ilaalee haa ta'u qorannoo gogaarraa fuudhee taasisee dhibeewwan gogaa gara biroorraa adda baasa. Erga adda baasee booddee qorichoota kanaaf fayyadan kan dibatamanis ta'e kan shaampoo kan itti dhiqannu qorichoota adda addaa waan jiraniif isaan keessaa kan farra fangasii ta'e tokko nu ajajuu danda'a jechuudha ogeessi fayyaa. Haa ta'u malee wanti kun yeroo qoricha kana dibatan ni bada. Akkuma sila jennee dhibeen kun yeroo biraa ofumaa deebi'ee mul'achuu danda'a waan ta'eef yeroo biraa sanas deebinee akkuma kanaan dura dibachuu barbaada qoricha haa ta'u wanta manatti diban. Ofirraa ittisuuf tokko akkuma nuun qabanne namni kanaan dura qabanne ofirraa ittisuuf maal gochuu qaba? Akkasumas immoo namni takka dhibee kanaan qabamee fayyee akka wanti kun ittiin deebineef maal gochuu qaba yoo jenne uffata ofitti baay'isuun uffachuu dhiisuu. Akkuma sila jenne ho'ina jaallata jenneerra fangasiin kuni kanaaf uffata qilleensa gashu uffata salphaa uffachuu. Wanta aduu ittisu yeroo baay'ee kan saaniskiriin jedhamee mana yaalaatti ajajamu fayyadamuu. Akkasumas immoo yoo saaniskiriin fayyadamuu baanneeyyuu aduu keessa ho'a keessa sa'a dheeraa turuu dhiisuu dibaabee fayyadamuu waan akkasii gochuu jechuudha. Akkasumas immoo dibata zayitii hedduu hin qabne fayyadamuu. Nen ooyilii kan ta'an yeroo dibata adda addaa qaama keenyatti fayyadamnu kan zayitii hedduu hin qabne dibachuu. Kana malees immoo akkuma sila jenne fangasiin kun nama hedduu qaama namaa hedduurra gogaa nama hundumaarra ni jiraata jenneerra. Haa ta'u malee namoota muraasa birattidha kan inni dhibee kana fidu jenneerra. Kanaaf maal gochuu qabu? Kuduraaf muduraa ittisoo qaamaa cimsan kan akka fangasiin kun gara fangasii dhibee fiduutti jijjiiree nu miidhuu hin dandeenye godhan kuduraaf muduraa hedduu akkuma suuratti argitan kana wantoota vaayitaamin A, C, E qaban wantoota farra fangasii farra baakteeriyaa ta'an kana fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Baarollee ilaalchisee barnoota ni gabaabsee qabadee jiru kanumadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun dagatinaa turtii gaarii.